Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Ashimtuu Bee'ooroo akkamiin nagaa keessanii baga jiraattan isiniin jenna. Hadha barumsa waan baay'ee tokko namatti tolu isiniif qabanneetiin dhufnee jirra. Akkasuma barumsi keenya kan guyyaa har'aa mee haala kamiin yoo namni nuuf bilbila keenya nu duuba namni biraa akka banuu hin dandeenye jechuudha. Namni fedhe isinii bilbila yoo isin biraan jiraanne harka keessaniin malee banamuu hin danda'u jechuudha. Kanaan booda jechuudha paatarnii mataa isaa qabaa jechuudha yookiin ashaaraadhaan yoo barbaadan piiniidhaan cufachuu dandeettanii nam tokko isin duuba kaasuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu eenyullee maajaallatteessan hin taane maajaallatteessan hin taane maa nama biraan hin taane eenyullee kaasuu hin danda'u jechuudha. Yeroo isinii bilbilamu haala kamiin isa kana yeroo nuuf bilbilamu haala kamiin akka ta'e isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkasumas dammoo warroonni chaanaala keenya kanaaf wannaa taatan haarawaa taatan maamila keenya ta'uu yoo barbaadan jechuudha. As YouTube keessa seentaniitiin iddoo sarchii kana xuxxaniitiin iddoo sarchii biratti Ashimtuu Bee'ooroo jettaniitiin yoo barreessaniitiin jettan haala kanaan isinii ba'a jechuudha. Yoo haala kana isinii ba'e subscribe gochuudhaan maamila keenya nuuf ta'a jechuudha. Barreeffama subscribe jedhu kan argattanii miti achi bira xuxxaniitiin maamila keenya taatanii jechuudha. Akkasumas dammoo notification kana all gootan haala kanaan barumsi keenya hundi isin bira ga'a. Akkasuma viidiyoon nu jalaa dhabame hin jiru argitanii viidiyoo baay'eetu nu jala jira jechuudha. Wantoota baay'ee wantoota nama gammachiisanii fi nama kolfisan komeedii garaagaraa waa'ee aappii waa'ee cidha garaagaraa waa'ee amantaa wanni nu jalaa dhabame hin jiru. Akkasuma waa'ee qabsoo Oromoo akkasumas rabbiin tokkummaa nuuf haa kennu isiniin jedha. Waa baay'eetu jira jechuudha. Kanaafuu waan hunda jalaa laaluu dandeettan jechuudha. Kanaaf barumsi keenya kan guyyaa har'aa haala kamiyyoo namni nu bilbila namni biraa akka hin kaasne jedha. Gara barumsa keenyaa seenaa nu hordofaa. Kanaas fira dhuftaniitiin install godhatan jechuudha. Fakkeenyaaf aappiin kun Play Store keessa argachuu dandeettanii akkasumas dammoo description kee jala isiniif kaayaa achi jala argachuu dandeettanii jechuudha. Kanaafuu aappiin kun faayidaa inni qabu faayidaa baay'ee of jalaa qaba jechuudha. Kuno amma haala kanaan naaf bu'u jira jechuudha. Haala kanaan Play Store irraallee buusuu dandeettan jechuudha. Kanaafuu aappiin kun wantoota baay'ee of keessaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf bilbila tokko yoo isiniif bilbilame akka namni biraa hin kaasne jechuudha. Eenyullee isin malee kaasuu hin danda'u jechuudha. Kanaafuu akkasumas dammoo aappii mobaayila keessan irraa qabdan jechuudha. Walaa'ima WhatsApp, Facebook namni biraa laaluu hin danda'u jechuudha. Yoo isin kanaan cufattan mistira keessa namni irra gadduqee ilaaluu hin danda'u jechuudha. Waa'ee ashaaraa keessaniin koodiidhaan paatarniidhaan cufuu dandeettanii jechuudha. Isa kana haala kamiin akka gootan hunda isinitti agarsiisaa jechuudha. Mee akkamitti akka gootan hunda amma kiyya install ta'ee jira amma open godhaa jechuudha. Haala bifa kanaan isiniif banaa jechuudha. Amma kun amma dhufee jira jechuudha. Wantoota baay'eetu jira ammas bira argitanii wantoota kanneen hunda isinitti agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf incoming call log jedha as biratti jechuudha. As biratti dammoo change mode dha. Kanneen hunda isin agarsiisa jechuudha. As birallee jechuudha. Faayidaan kanneen afraniyyuu maalidha beektanii? Koodii waan barbaadanii cufuudha. Mee tokko tokko wajjin ilaalla. Incoming koodii kana haa ilaallu. Akkana on gootan jechuudha. On gootanii as bira erga akkanatanii settings bakka jedhu kana as bira ni tuxxanii jechuudha. Erga tuxxanii maal gootanii dhuftanii allow bakka jedhu kana as bira dhuftanii fafoo kana akkana kilik irra gootan jechuudha. Ammas deebitanii as tuxxan jechuudha. Amma fakkeenyaaf isa kana jechuudha aappiin keenya jechuudha as bira dhufnaa jechuudha. Kun argitanii aappichi keenya kana fafoo isaa dhannee as bira jechuudha. Akkana on goonaa jechuudha. Erga on goonee booda maal goonaa dhufneetiniin allow goonaa jechuudha. Allow ta'ee jira. Erga allow ta'ee maal nu gaafataa jira? Maaliin cufatta jedhaa jira. Amma fakkeenyaaf paatarniidhaan paatarni moodiidhaan immoo paatarniidhaan jechuudha. Akkasumas dammoo koodiidhaan lock koodiidhaan immoo fakkeenyaaf wana 2 digitidha. Lakkoofsa lamaan koodii lamaan cufachuu dandeettamu. As biratti dammoo fakkeenyaaf afuriin jechuudha. Digitii afuriin jechuudha. 4 digits lock mode dha. As biratti dammoo bottom modeedhaan jedha. Akkasumas dammoo call bottom mode dha. Wantoota gara kanaaf kanneen hunda filattanii
kan barbaadaniin cufachuu dandeettan jechuudha. Paatarnii keessan jechuudha. Mi'a nama fakkeenyaaf kamiin isin barsiisaa paatarnii isa jedhu kanaan isinitti agarsiisaa jechuudha. Akkana erga akkana dhuftanii okay gootanii jechuudha. Aspara jechuudha. Amma bifa kamiin cufattaa haala isinii mijatuun jechuudha. Paatarnii jaallattan jechuudha. Haala kamiin yeroo isiniif bilbilamu paatarnii namni hin beekne irra godhachuu dandeettanii jechuudha. Mi'a mana fakkeenyaa fi akkana godhu jechuudha. Ammas lammaffaarra deebitanii akkana gootanii jechuudha. Achi dhuftanii maal gootanii next jedhu kana tuxxanii jechuudha. Haala kanaan next tuxxanii yoo ta'an kun amma call answer amma fakkeenyaa fi mee narra bilbilamee haa isinitti agarsiisu amma fakkeenyaa fi answer amma fakkeenyaaf bilbilli kiyya bilbilamaa jira amma argitanii answer naan jedhaa jira akkana yoo kaasuuf ta'u kun amma narra bilbilamu jira argitanii miti geen mee haala kamiin akka kaafamu paatarnii saniin haa banu mee paatarnii biraa dogongoree yoo isin agarsiise akkana waan godhe hin banu jechuudha kan biraatiinis hin banu isa qofaan bana kamiin haala kamiin akkana goona kun argitanii kun amma naaf bilbilamu jira kun haala kanaan jechuudha. Kaasuu danda'a jechuudha. Ana malee eenyullee kaasuu hin danda'u jechuudha. Akkasumas haala kanaan wajjin ilaaluu dandeenya jechuudha. Inni biraa dammoo isa oonii goonee jirra as bira dhufnaa jechuudha. Change mode. Mooddii barbaadan irra kaachuu dandeettan jechuudha. Amma fakkeenyaa fi dijiitii lamaan haa jennume fakkeenya isin agarsiisa dijiitii lamaan mee fakkeenyaa fi lakkoofsa 2 fi 3 haa cufu fakkeenyaaf. 2 3 mee cufee jira risiit jettaniini ammas irra deebitanii lama tuxxan jechuudha. Ammas dhuftanii jaluma kana tuxxan jechuudha. Aspara jechuudha. Haala kanaan close jettanii jechuudha. Fakkeenyaa fi amma maal gootanii ammas deebitanii tuxxanii jechuudha bakka. Haala kanaan lakkoofsi fedhe lakkoofsa barbaadanii afuriin barbaadanii kan barbaadaniin cufachuu dandeettan jechuudha. Aspara dammoo inni kun dammoo kun aspara jechuudha. Kaami kool minaa miil parkar kun dammoo yeroo isin bilbilamu jechuudha. Fakkeenyaa fi suuraa akkamiirra akka kaachuu dandeettan piikcharii garaagaraa irra kamiin haala kamiin kan barbaadan keessanis filachuu dandeettanii fakkeenyaa fi aspara jira suuraa barbaadan jechuudha. Kan mobaayila keessa jirus filachuu dandeettan jechuudha. Ammaaf kun argitanii kan kun kan moobaayilaati keessan dammoo aspara dhuftanii jechuudha. Maa albaaba kana albabii barbaadan filattanii irra kilik gootanii jechuudha. Fakkeenyaaf kanarra yoo kilik godhe yes jettanii akkana haala kanaan bifa kanaan fakkeenyaaf yes yoo jedheen haala kanaan jijjiiruu dandeettanii jechuudha. Kanaafuu inni dhumaa dammoo kam isin agarsiisa aappiloo fakkeenyaaf iimoo ta'ee waatsaappii akkasumas application aappii garaagaraatu jira. Isa kana haala kamiin cufna keessan aappiloo kadhu kana bira dhuftanii tuxxanii jechuudha. Dhuftanii maal jettanii ammas settings kan jedhu kana tuxxanii jechuudha. Kuno kan barbaadan fakkeenyaaf kaalkuleetara jira aappichi mataan isaa kana fakkeenyaaf isaan kanneen keessaa nama tokko cufee isinitti agarsiisu jechuudha. Fakkeenyaaf aappii kana cufu fakkeenyaaf isuma kana matama isaa yoo cufuume kuno paatarnii barbaadin kan bilbilaatiin istanii isin kan barbaadan cufachuu dandeettan okay jettan jechuudha. As baratte yema isin gaafataara kan barbaadan cufachuu dandeettan jechuudha. Paatarnii barbaadan fakkeenyaaf haala kanaan akkana yoo gootanii yoo barbaadan lama irra deebitan yeroo lama irra deebitan jechuudha. Akkuma silkii lock okay jettanii jechuudha. Dhuftanii as baratte okay jettanii jechuudha. Kuno amma kan barbaadan WhatsApp ta'ee gaalaarii ta'e ofii isaatii inni qollofee jira jechuudha. Kanaafuu erga inni qollofee isinis yoo barbaadan kun amma dhuftanii as bira argaartanii akkana gootan jechuudha. Kun akkana tuquu dandeettan yoo barbaadan qollofu kun akkanarraa yoo bulee ta'e qollofamee jira. Yoo akkana qixxanii irraa bade dammoo qulfiin aappichi yoonaan lookiin irraa badee jira jechuudha. Mi'aana fakkeenyaaf WhatsApp ta'e YouTube ta'e fakkeenyaaf mee wajjin ilaaluu cufee jira jedhuuti. Mee as bira dhuftan jechuudha. Dargaggeessanii kaatanii dammoo pireetokti bakka dhukan argitanii as bira dhuftanii tuxxanii jechuudha. Achirra kilik gootanii kuno haala kanaan mi'aama fakkeenyaa fi anama mee aappii wayyaa ilaalu fakkeenyaaf mee YouTube ilaalu jechuudha.
fakkeenyaaf haala kanaa yoo bane kun amma paatarni malee naan banamu jechuudha. Paatarni san mee fakkeenyaaf paatarni biraa galchee odaadha jechuudha. Kan bilbilaa galchee ilaalu ka bilbila ittiin kaasnu mee fakkeenyaaf akkana godhe hin banu jechuudha. Ka bilbilaallee kophaa isaatitti kan aappiillee fakkeenyaaf akkana jechuudha. Kunoo kan isaa kunoo haala kanaan nuuf banamee jira jechuudha. Haala kanaan ilaaltaniitiin itti fayyadamuu dandeettan jechuudha. Waan tokko baay'ee tokko namatti tolu jaallataniirtan jedheetiin abdii qabaa jechuudha. Aappicha kana jechuudha Play Store irraa argachuu dandeettan jechuudha. Bifa kanaan haala barbaadaniin jechuudha buufachuu dandeettan jechuudha. Kanaafuu waan isiniin galle yoo jiraate dammoo gaafadhaa isiniin jedha.